kabajamtoota hordoftoota keenya baga ayyaana qilleetiin isiniin ga'e jecha amma immoo qophii addaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jira. Qophicha waliin akkam jirtu nagaa keessanii maqaan koo Miratuu jedhama. Addunyaa kanarra namni akka maqaa kootiifis namni maqaa koo qabu hin jiru. Wanti narra qabadhee isiniif dhufe immoo maqaa koo qofa. Kanaaf maqaa koo namni qabu tokkoon ishee yoo argamte ani hin maaru. Eenyuun hin maaru? Hin mul'atamti. Hin maaru eenyuun. Nan dhugsiisa kana. Maal jira kun? wanni isiniif dhiyaannee jira. Qophicha waliin ana Miratuudha. Obboleen akkam nagaa keessa jirta? Waan si beeku natti bakka kataana garuu. Si beekaa dhiisan? Eessatti na beekta? Miidiyaa wayii irratti maqaa kee dhaga'eentu. Maqaa koo Eenyu maqaan kee? Miratuu. Maal? Maal taate? Addunyaa kanarra maqaa koo caalu hin jiru jedhee nan dhaadachaa jiraame. Eeshi. Akkamitti Miratuu jettan? Maqaa abbaa fi haati koo jilbaa luqqaanii Waaqayyo isaan gargaaree na waggaa sadii waan taate. Obboleessoo ani maqaa kanaanaaf abbaa kootu naaf baase. Argaa miti kan? Hin mul'ataa jirti. Sin dhugsiisaan kana. Anuma Maqaa kiyya naa deebisii maqaa kiyya naa. Naa deebisii naa maqaa koo. maqaan kun kan kee miti. Kan eenyu ta'e? Abbaa koo jilbaa luqqa'ee. Waaqayyo isa gargaaree jilbaa luqqa'ee. Ati jilbaa luqqa'ee Waaqayyo isa gargaaree jilbaa luqqa'ee godhatee. Naa moggaasiyyuu kan kee miti har'a kaatee kan kee miti taa'e. Si dhukkubaa garuu qoy maal taate? Tasgabbaa ishee si'a tokko. Tasgabbaa. Maqaan kun amma kan keeti moo kan eenyuti? Kan kooti naga'uun Kanuma kee. kan kooti kanuma kee inna kan eenyu ta'e kan kooti si jechaa jira. Maqaan kun kan keef kan koo ta'uu isaa. Maqaa abbaan koo jilbaa luqqa'ee na godhatee na waggaa kan kooti. Waggaa amma kana isumaan uwwamaa ture namitti addunyaa guutuutti ittiin na beekan. Akkamitti maqaa Qoy si'a tokko. Umuriin kee meeqaadha? umuriin koo 18 ba'a. 18 moo 11 waan akkanaa wayi. Kanaaf bu'aata hangafa kootiire. Meeqaati 13 eetu. Ati hangafa koo jechuudha. Ta'uu danda'a. Naa deebista moo naa deebista? Ammas gaaffii biraan qaba. Yes. Maqaa Miratuu jedhu si qofaan kan qabu. Ana qofa qaba kan beekutti ana qofa qaba. Maqaa kooti. Raddaati Piroofeesar Miratuu Shaanqoo ni beektaa? Jiraa namni akka jedhamu jiraa. Bakka haa ta'u. Isa harkaa nan fuudhaan barbaanna. Hunda isaa nan funaanan. Ati dura fidi amma. Amta. Tasgabbaa'i. Kenni naa kenni maqaa koo. Tasgabbaa'i. Naaf laadhu. Si'a tokko mee tasgabbaa'i waan sitti hima. Mandara keenya jechuudha. Maqaa namoota Miratuu hedduu isaaniitu jira. Amma si gargaaree dhaqee si wajjin hin fedhu. Naaf deebista moo naan deebistuudha? Amma kan hin barbaade maqaa kiyya. Mandara keessa jira warra mandararraa dhaqiitiif fudhadhuun siin jedha. Abboo kan isaanii hin barbaanne bakka atumti maqaa kiyya naaf kenni. Nageessa Oromiifatu abaan Oromoo nageessa miti. Qoy Miratuu amma akkoo maqaa kana anaafis kan baase siifis kan baase abbootii keenyadha. Ani maalin godhees? Maaliif abbaan kee sii baase? Maqaa kooti maaf sii baasan hin beeku maqaa koo gaafa sii baase. Erga akkas ta'e sitti himu maqaan kun kan kees miti kan koos miti. Kan eenyuuti? Kan warra kaabaati. Atis gashanis nan gasha. Maal? Kan warra